Qoonqoo ishee dhukkuba. Qoonqoo dhukkube. Dubbachuu hin dandeessu. Dubbachuu hin dandeessu. Ee Maalitti haasofta ree? harkumaan natti haasofti wayii barreessitee haasofti. Ganama kana immoo dhiiga funyaaniin afaan iyyaasa. Yesus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Maqaan koo Tolashee Alamuu jedhama. Kan dhufe Bishooftumarraayi. Waaqayyo waan hedduu naaf godhee jira. Guyyaa qidaameetirraa kaasee dhukkubee toonsiliin dhukkubaa ture. Gaafa daffinootirraa kaasee immoo guyyaa sadiif dubbachuu hin dandeenye. Milikkita yoo hin barreeffamaan anaasaa ture. Hunduma isaatiyyuu dubbachuu hin danda'u. Kana naasoo milikkitaan malee gurraan wanta dhaga'e milikkitaan barreeffamaan anaasaa ture. Kanaafi gaafaan guyyaa roobii immoo afaan kiyya keessaa dhiiga fi funyaaniif afaan koo keessan dhiiga yaa'u jalqabe. Maaksii godhadheen isa keessan darbee gadi yaa'a. Waaqayyoo iddoo kanaa obboleeyyan koo ana maaliif na laaltanii du'ee jira. Gara maatii koo nan galchitanii reeffa koo asii galchuu barbaadammoo maatiitti nan galchitanii reeffi koo asii galuurra jiraan koo galuu wayyaa jedhee yogguun itti barreeffamaan itti dubbadhu lakki kun mana yaala geessina kun immoo mana kadhataa waldaa darajjee geessina jedhanii yogguurratti wal lolanii isa keessaa yeroo fidanii mana waldaa darajjee na geessan asitti dhiigni osoo na cobuu na fidanii dhufanii. Ergamaa darajjeen oggoo asirra ba'anii isheen maaksii uffattee teessu maal taate obboleettiin suni naan jedhan ani dubbachuu hin danda'u kootu naan jedhanii achirratti yogguu na waamanii dhiigni koo baay'ee isaa yaa'a maal taate naan jedhan ani milikkitaan malee dubbachuu hin dandeenye daqiiqaa san keessatti waaqayyoon otoo sekoondii fudhate nanan guyyaa 5 dubbachuu kanan dhiigni guyyaa meeqaf yaa'a ture daqiiqaa 30 keessatti wayin daqiiqaa tokko kan hin caalle waaqayyoon na fayyisee bilisa na baasee na galateeffadhaa gooftaa isiniin jedha. Dhiigni kun immoo ammamiif si dhangala'aa ture yookiis guyyoota meeqaa fi afaan funyaaniin dhiigni si dhangala'aa ture? Guyyoota tokkoo fi guyyaa roobii jalqabee ani waldaa kana dhufutti na yaa'aa ture. Bakka hin dandeenye hunduma isaatiyyuu yaa'a ganamaa kaasee aganan waldaa kana dhufutti garuu waldaa kana dhufee as dhaabbadhee naaniin ergamaa darajjeen arganarra kaanii daqiiqaa tokko wayin sekoondii tokko osoo fudhatiin sa'aatii sanitti dhaabbate galanni waaqayyoof haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u naa galateeffadhaa isiniin jedha. Qoonqoo ishee dhukkuba. Qoonqoo dhukkube. Dubbachuu hin dandeessu. Dubbachuu hin dandeessu. Erga dubbachuu dadhabdee maam. Kaleecha jalqabe. Maalitti haasofta ree? Harkumaan natti haasofti wayii barreessitee haasofti. Ganama kana immoo dhiiga funyaaniin afaan iyyaasa ture. Kottu. Gurri nagaa. Gurri si dhagaa. Nagaa. Nagaa gurri. Gurri nagaa. Gurraa hin dhageessi. Arraboo. Sagalee isheetiif hin dubbachuu hin dandeessu. As keessa si qabee. Kana keessa na qabeera. Kana keessa na qabeera. Achi keessa qabee. Ilaalaa dhiiga funyaaniin hin ba'aa jiru. Fidaan tini feestaalii fidaa. Dhiiga yaaram. Ani ittiin buunee hin tuqnes. Ammaaf isa jala qabi. Ilaalaa.
Yaas keessa dhiiga Yesuus Kiristoos. Guyyaa shan booda ajjeesuuf jedha dhukkubi kun. Guyyaa shan booda. Yaas keessa. Rantara lalaba sandara lalaba. Yaas keessa saduma. Yaas keessa saduma. Yaas keessa saduma. Onqoshee gadhiisi sammuu gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sirna dibeensi irratti abidda caaneera gadhiisi deemi. Holy Ghost. Rentara laba sekrabadia. Morma sekabera iga dhangalaasan jira. Maaliif narkabaati guyyaa shan booda nan ajjeesa jedhee gooftaan akka jedha hinduutu galataafan dhaabaa jedhe. Furkee gara laatti si'a sadii baasi. Tokko lama saduma guddisii. Kaleessa akkana dhageessa ammas na dhageessa galanni siif haa ta'u maqaa keef galata gasheera. Horke. Oge ija kee manadhu. Yesus gooftaadha. Gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Mee lafaa kaa galata Yesuusiif dhangalaasaa iyyaaf horchaati. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Jedhi dabali. Yesuus gooftaadha. Dabali mee? Yesuus gooftaadha. Ani fayyeeraa. Ani fayyeera. Naa galateeffadhaa. Naa galateeffadha ani fayyeera. Harkaan itti haasoftu turtan. Halkaan haasa'aa jirti. Barreeffamaanis. Barreeffamaan. Maalii itti haasoftu? Harkaan itti haasa'aa ture. Harkaan itti haasoftu. Barreeffamaan na barreessaa turte. Dhugaadhaa? Dhugaadha. Kanaachuu waan tokko gochuu hin dandeessu. Dubbachuu hin dandeechu harkaan natti himti barreeffamaan na barreessiti. Mee Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Hammamiif utuu hin dubbatin turte? Guyyaa sadiif amma guyyaa sadaffaadha. Har'a guyyaa sadaffaadha. Amma guyyaa sadaffaa kanatti barreeffamaaf harkaan haasofta malee arraba keetiin akkasitti dubbattee hin beektu. Bakka hojiittis milikkataana naasaa malee har'a ganama immoo bakka hojiitiin na baase itti gaafatamaan hojjetu. Maaliif si baase? Dhiigni yookaan yaa'u na arginaan na baase. Dhiigni yeroo inni funyaan hin geessi yaa'u. Afaanii fi. Erga ganamaatiin nama gad dhangalaa'a. Achi faabrikaa keessan hojjechaa ture iyyuu achitti ganna dhangala'aa ture kaasaa baasaa hidhee fuudhee makiinaa isaatiin na baase. Yeroo nasi galuun akkasumas nama dubbadhu kanattan galee kanuma ishii ganama hin dubbanne santu dubbatee jedhanii waaqayyo koo hundumayyuu hin danda'a. Bakka hundumatti iyyuu waaqayyo amanaa malee hin sodaatinaa. Kanaaf iyyuu waaqayyo bakka hundumattuu hin danda'a. Koottaa bakki fayyina azira walda leenca yuudaa yaareddi azira koottaa too fayyaa as iddoon fayyina mana yaalaan dhaqina qoricha kan hin baafne Yesuus azira koottaa ni fayyitu laphee qulqulluudhaan koottaa amanadhaan ni fayyitu akka kootitti warri fayyuu barbaadda kana koottaa ni fayyitu siniin jedha. Obboleettiin koo kun baay'ee dhukkubsachaa turte. Guyyaa sadiif dubbachuu hin dandeessu barreeffamaan haasa'aa turte.
waaqayyo immoo na gargaaree mana yaalaas warra kootitti na geessinaan jechaa turte. Achi ani warra kootitti sin geessu ani charchii darajjee si fudhadha. Waaqayyo waan hundumaa hin danda'a si fayyisuu hin danda'an jedhe. Amma du'utti na eegdanii reeffa koo na galchuurra jiraa koo na galchuu na wayyette. Waaqayyoof immoo hundumtuu hin danda'ama. Waaqayyo si fayyisaa hin jedhe. Waaqayyoof hundumtuu hin danda'ama jedhee fide. Ati immoo gara biyyaatti sin galchuu hin duutu hin fayyitaa as gara waldaaleen ceeyuudhaan si geessa jettee qabattee achi as dhufte. Akkuma ati amantee dhufte immoo siif ta'e. Ishuma kaleessan dubbanne santu fayyee waaqayyo edaa hundumaayyuu hin danda'a jedhan. Harka keessa walitti buusuudhaan iyyuudhaan fooricuudhaan gooftaa galateeffadhaa.